وبركاته بغربين إسنغم مچيسي جالتمتو تو أورمو تيفي أورمو الدنيا مرة خيسة جرتن مرة خيسانو أرانتنا بغا غمّني بغا غمّدني غرو ilmaan oromoo gammachuu booddi khayrii rabbi aagol very serious issue laalamma asirratti wanneen arraan tana gabbaasaniif qarta kharla mallaallachu waalama oromootiya baga rabbi isin gammachiisee baga gamman gammachuu booddi khayrii gammachuu booddi qoflaatabaa gammachuu zalaalam rabbiin nuuf haa godhu sheer godhaa asirratti waan ajaa'ibaatiin dubbachuu deema waan barbaachisaa dubbachuu deema sheer godhaa ijoo dubbiin qabnu warra ijoo dubbiin qabnu mata duree dubbiin qabnu laallee garraa jechuu mata dureen dubbii teenyaa gootawwan keenya hidhaa ba'uudha mata dureen dubbii teenyaa waan nuti qabsoo gooneef firiisii tan duraa harkachuudha tan lamadaa bilisummaadha tun tan duraati sheer godhi ilmaan oromoo kanneen addunyaa mara keessa jirtan kanneen hiriyaa hin qabne kanneen gootummaadhaan hiriyaa hin qabne kanneen hujii keessan dhiiftanii qabsoo godhaa turtan baga rabbii isin gammachiise warreen irra baga rabbii isin gammachiise juun warreen halkanii guyyaa North America Awurooppaa Awustiraaliyaa obboleeyyan kiyya kanneen qabsoo gootanii hooggantoota keessanii fi qabsoo gaaraatii fi qabsoo biyya keessaa deeggartan arraan tana qoma dhawattanii alhamdulillah jechuun arra isiniin tolti baga rabbii isin gammachiise sheer godhaa waliif sheer godhaa wanni inni asirratti dubbachuu barbaadu gammachuu hidhamtoota keenya gammachuu gootawwan keenya hidhaa ba'uutii fi asirratti seeftii isaaniitiif waan oromoon godhuu qabdu maal godhuu qabnaadha akkuma qabsoo halkanii guyyaa qabsoo godhuudhaaf halkanii guyyaa hiraarutti sossogoonutti nuti warreen qabsoo tanarratti ciche waan godhuu qabnurraa haasa'uu qabna gammachuu miti gammachuun booddi booyaa akkan taane kaleessa goonni kanaa hacaaluun nu biraa nyaadhame arraan tan hidhaa ba'uun gammachuu hangan qabne garuu waa'ee seeftii irratti haasa'uun waa'ee fuula duraa irratti haasa'uun barbaachisaadha arraan tana namni niin galata galchuuf kan duraa rabbii guddaan namni galata galchinuuf kan duraa rabbii guddaa oromoo dhageeffadhu rabbii guddaaf galanni haa ga'u namni kutan deebi'u hacaaluu hunda isaan deebi'u kan akka hacaaluu hunda isaa kakutan deebi'u namni jiru moo namni hidhame yoo achi keessatti surri isaa fazaazisuu baatanii ajjeesuu baatan namni lubbuun jiru ni ba'a akkanuma jechuudha. Tanaafuu seeftiidhaaf walirraa haasa'uun walit dhufanii haasa'uun barbaachisaa gooha gartee boochi booyaa godhuun barbaachisaa miti yeroo hunda bikka tanarra nyaadhamnaa jechuudha. Tanaafuu arra kaniin rabbii gaditti galata galchuu qabuuf qabsaa'ota addunyaa tana mara keessa jirtan warreen qabsoo oromoodhaa garlachuu tuunuu qabsoo godhaa turtan warreen ammallee itti jirtan galatooma rabbii gaditti galanni isiniif haa ga'u rabbii gaditti warreen qabsoo oromoodhaa bicaacirreen godhin garaaf hin bitamin rabbii gaditti galanni qabsaa'ota keenya warreen North America keessa jirtan warreen hiriira irraa nafni warreen qabsoo oromoo irraa nafni warreen hidhamtoota gootawwan keenyaa hidhaa jiraaf warreen gootawwan keenyaatu daggalaalolaa jira warreen nama keenyaa miidhamaa jira warreen hidhamtoonni keenya kaanis biyya ambaa keessaa Suudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiranii maaliif gabrummaa san qaba walii hidhamti hidhaan biyya keessaatii fi hidhaan biyya alaatis walii hidhamti gabrummaa san qaba gabrummaa waa hundaanuu deema keessaafuu hidhamaan biyya keessaatii fi hidhamtoonni biyya ambaa Suudi Arabiyaa akkasumoota biyyoota biraa hunda hidham walitti ejjiti abbaa walitti ejjiti oromootiyya wanni hundi wal ejjiti tanaafuu furmaata taanis ni harkatti ta warreen Suudi Arabiyaa jirus ni harkata ogguunii fi gabbaanee
ogguunii fi gabbaanee dubbannu dubbiin gabrummaadha warreen mataarra nu taa'u kana mootummaa jaanii ilmaan Oromoo ajjeesan biyya keessatti qabsaa'ota falmachuuf dubbatan warri hidhu kun mootummaan nama nyaattuun yoonii fi bikka sanii kaatee bichaadha furmaanni jira qabsoon akkana qabdi ani wanniin arraas boruus irra deddeebisee rabbii gaditti galata galfadhu warreen ejjannoo mataa isaanii qaban warreen ibboodan deebine warreen maallaqaan hin jijjiiramne warreen dachiin hin jijjiiramne warreen ilmaan Oromoo bikka ilmaan Oromoo itti miidhamaa jiran waan Oromoon irraa bochu hin godhu jee garaa isaa hidhatee qabsoo godhu hunda isaanii galatoomaan isin hin jaa biyya keessaa fi addunyaa irra warri jirtan hundi keessanuu warreen qabsu garaa hidhattanii qabsootani cinaa dhaabbattanii bichaacirree qabeenyaa fi waan adda addaatiin hin bitamin hundi keessanuu galatoomaa ganaa qabsoon nuuf haftee haga bilisoomnutti arraan tana hidhamtoonni hidhaa ba'uun gar tokkoon gammachuu tana ta irraa maayyii godhuudhaaf akka gammachuun booddi booyaan taane godhuun itti yaaduun barbaachisaadha jechuu tanaafuu asirratti wanni hin dhaamammaas irra deebi'ee arra ijoo dubbii hin qabnu arra ijoon dubbii teenyaa hidhamtoonni keenya hidhaa ba'u arra ijoon dubbii teenyaa hidhamtoonni warreen Suud Arabiyaa fi bikka biraa jiran hidhamtoonni keenya hidhaa ba'uudha hidhamtoonni Suud Arabiyaa jirtan mootummaan kadhatinaa hin kadhatinaa mootummaa teenya hin jiinaa nuti yoo mootummaa teenya yatte sinirraan dubbannu mootummaan san isin haa baaftu hidhadhu garaa kee mootummaa teenya maarreen ulaali hin jiin jabaadhu qabsooteetii fi qabsoo nuti goonuu si baasa bichaacirree taatee mootummaan teenya maarreen waa gootu mootummaan teenya nu alaaltu hin jiin yoo rabbiin achi keessa si jeese maqaa gaariidhaan du'i osoo mootummaa maqaan dho'in gootawwan kee maqaa dha'i wanni si hidha achi keessattis wanni waan adda addaa si godhe badii adda addaa namni balleessee kara biraatiin kan hidhamuus ni jira garuu irra guddaa gabrummaadha waan Oromoo taateef waan falmattuuf waan namni si boodaa falmuuf kana beeka waan namni si boodaa falmu jiru bikka jirtutti yoo dandee bikka jirutti mootummaa si bitee si hidhuu si jeetu akka jaman keessatti obboleeyyan keenya namni basan waan ga'u nama uumaa akka teenyaa lubbuu akka teenyaa gufan jechuu mana hidhaa keessatti sanutti maali eenyurraa dubbata sanutti maali gabrummaa firraa kaafnaan wanni sanutti hin jirtu mana hidhaa keessa teessee mootummaa teenya nuti mootummaa teenya maanu callifta maanu mootummaan si haa baastu mootummaan si jeestu biyya keessa obboleeyyan kee gootawwan si jecha falmu Oromiyaaf jecha falmu mana hidhaa keessa osoo kaanii mana hidhaa Suud Arabiyaa keessa teessee yaa warreen Oromoo taatan mana hidhaa keessatti Oromoon isin yaadat Oromoon isiniif qabsooyti Oromiyaa fi Oromoodhaaf namni qabsaa'u namni hidhamu namni duuku hundi mana hidhaa keessa teessee mootummaa teenya nutti hin jiin saba Oromoon feene yoo mana hidhaa keessa jiraate hajuu ati hin jiin wajji laala irra maqaa gaariin baata akka hidhamtoota keenya kan biyya keessaa kanatti maqaa gaariidhaan warreen asirratti ilmaan Oromoo na dhageeffadhaa sabboontonni Oromoo na dhageeffadhaa sheer godhaa maali irraa hanganni maali miidiyaa hundarraa dubbachaa jiraniis ani waan addaatiin irra isinii dubbadhu wanni addaatanii dubbadhu waanni addaa warreen maqaa Juwaarii fi maqaa hidhamtoota keenyaa Baqqala Garbaa Hamzaa Booranaa Abdii Raggaasaa kanneen hidhamtoota keenya hunda warreen maqaa dha'uu sodaate arra gabba'uuf ta'a dhufanii ililjan ililbee warreen kareessa maqaa gootawwan keenyaa dha'uu sodaate walaa sheekkota irraa qabi walaa qeessota irraa qabi walaa hunda warreen abbootii amantiitii fi warreen hayyoota irraa qabi hayyoota abbootii garaa sheekkota abbootii garaa qeessota abbootii garaa be careful rabbii sodaatan rabbii haaliqan sodaatan ilma namaa sodaatan mootummaa qawwee qabdu tan waraana ittisaa qabdu tan raayyaa qabsoo raayyaa sodaatan
raayyaa sodaatan warreen raayyaa ittisa biyyaa kan Itoophiyaadhaa albaati xarraqqee warreen akka looniitti if jalaan deeman booji'anii sheekotiin teenya tan afaan Oromoo haasoytu Jawaar Mohaammed maqaalee sodaattee jechuudha. Dheengadda wajjin nyaattee sablina kee yaa sheekoti sablina keeysan arra akkam jettanii fuula duras dhaabbattanii haasoytan yaa majlisa Oromiyaa yaa warra akhiraa malee addunyaa ummaan Oromoo addunyaa barbaaddachuun qaban jiru mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa dhufaa dabraaf qeesiin Oromootii fi sheekotiin Oromoo warreen sabboonummaan hin beekne warreen mirga abbaa biyyummaan falmatinaa jettan warreen sodaattan sheekotii dhageeffadha warreen mirga abbaa biyyummaa hin falmattu Oromoon akka falmanne gootan ajandaa qabda durirraa isin beekne ajandaan keeysan ajandaa ilmaan Oromoo akka mirga isaanii falmatanii abbaa biyyaan taane warri gootan addunyaa jibbisiiftanii akhiraa bichaa akka isaan hojjetan warri gootan mootummaan dhufaa dabraan hundi ni feeti tan Oromoo gabroomsitu hundi mootummaan ni feeti waa'ee addunyaatti isinitti himnaa ilmaan Oromoo addunyaa akka isaan hin feene akka akhiraa malee tarabbii malee tan duniyaa tan akkan goones irra isinii dalagaa jirra nun tuqinaa jettan mootummaan yoon fi waa'ee addunyaa jibbitee waa'ee akhiraa bichaa jaalatte akhiraa san irran kaayyenne mootummaan feetu jannata seenta feetu azaaba seenta irran kaayyenne sheekotiin majlisa Oromiyaatii fi Itoophiyaa jettan sheekotiin Itoophiyaa malee waan biraan beene sheekotiin Oromiyaa jechuu sodaattu sheekotiin bilisummaa Oromoo jechuu sodaattu sheekotiin Itoophiyaa jettu majlisa Oromiyaa jettanii majlisa gabrummaa majlisa ilmaan Oromoo gabroomsu dhageeffadha wanni isin gootan haalli keeysan dhugaadha waa'ee akhiraa dubbachuun barbaachisaa dhuga namni akhiraa fi jannata seenuun feene jiru garuu addunyaa irratti sazzabamuun feenu isin addunyaan feetan waan Oromoon ta'iniif waan Oromoo afaan Oromoo bichaa haasoytaniif ka Oromoo ta'oo bitamaan Oromummaa irran kaayyenne abbaan garaa Oromummaa irran kaayyenne abbaan garaa bikkayyuttuu sablata arraan tana gabroomsaan bitamaan kijibaan mootummaan Itoophiyaa tan abiyyiin hoogganamtu abiyyiin mataasaa kan kijibaan duniyaa tanarraa tokkoffaame kijibaan tokkoffaame arra isini garagale isinuma ergachaa yaa abbootii garaa yaa poolisa yaa warreen mana murtii abbaa halangaa abbaa seeraa kanneen arrabaan muttuq isin godhe isin ergatee isin arrabse sadarkaan abbaa garaa akkana yeroo hunda abbaan garaa maayyiinsaa arrabaa fi addu'a akka malee maqaa akka maleeti yaa gootawwan kaleessa gootawwan turtan yaa sabloota yaa qaani yaa warra qaanewe yaa warra Jawaar Mohaammadii fi gootawwan keenya kan bilisummaaf jecha Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qabdi kaayoo abaaboo teenyaa haganan sharafu warra je'eef hidhameef arra isin mee akkam jettanii dubbattan Oromoo sheekotiin firraa eegaa salaam aleikum laalamma warreen Jawaar Mohaammadii fi hidhamtoota bira guutu warreen kami warreen abbootii garaati sheekotiinis warra dheengadda maqaa isaa sodaate itti dhufu ta'an akkami salaam jaanini anigaa ni rakkadha namaan gaafa rakkoo dhaqee maqaa isaa dha'ee hin qabsooyneef gaafa inni bal'ina ba'e dhufee salaam aleikum jechuu ni sodaadha akka nama tokkootti akka nama dhugaatti kijibaan gaa arraan tanagaa warreen Jawaar Mohaammed gaafachuu taa'u sheekotuma kaleessa maqaa isaa dha'uu sodaattee gurbaa kana jettuuni jechuurra nuti sheekotii takka shee maammarra isaa qabna ani Oromoodhaaf hin du'a kajuu Oromiyaa biyyatoo siif jecha lubbuun too haa baatu kajuu
Sheekh Mahammad Rashaad akka Sheekh Bakrii Sabaloo Oromiyaa biyya too siif jecha lubbuun too haa baatu jaa bara akkana jaa bara Sheekh Mahammad Rashaad bara akkana jaa yoo diinaa isarran beeytan bar afaan Oromoo qubee nuu baaseeti afaan Oromootiin kitaaba Islaama kitaaba Quraanaa tafsiira afaan Oromootiin juuza 30 lafa kaaye kana ala maaltu hafe kanaatu dhaabbatee afaan Oromootiin waa hunda godhe kana dhaabbatee Oromiyaa biyyatoo siif jecha lubbuun haa baatu lubbuun too jaabar aboo viidiyoo isaa sana isaan isinii qarraa as keessa jira Oromiyaa biyyatoo si jecha haa baatu lubbuun too jaa sheekotiin ulamaan biyya keessa abbootiin gara irra deddeebiseetiin jaa waan feetan fida waa takka waa isin ifii teessaniifu warra dhugaa ba'usu Dr. Gammachuun isiitti hime bikka dhugaan hin jirre bikka haayin hin jirre dhugaan hin jirtu bikka dhugaan hin jirre nagayin hin jiru Dr. Gammachuun irra deddeebiseeti isin hime afaan beekun dhaabbatee osoo sodaatin biyya keessatti Dr. Gammachuun isinitti hime sheekhan jenne qeesin jenne hayyootan jenne isinitti hime bikki dhugaa dubbadhaa bikka dhugaan hin jirre yeroo hunda nagayin hin jiruu jee arraamiti deddeebisee sheekotiin dhugaan dubbannu nagaya barbaaddi ilmaan Oromoo diina jala qabde sheekotiin dhugaan dubbannu sheekotiin dhugaan dubbannu sheekotiin rabbi sodaanne nama sodaattu abiyyi sodaattu raayyaa ittisa biyyaa sodaattu qeesotiin akkasumatti ani waniin irra deddeebisee sheekotii dhuguuf waan islaama ta'eef islaama waan hin ta'eef waan hin islaama ta'eef islaama dayyuusa islaama nama gabroomsu islaama nama jala qabu dura dha'uun qaba isaan dha'uu qaba obboleeyyan kiyya kan kiristaanaatis itti deebiseetiin itti hima akkas rabbi sodaanne jechaa 30 quraana amantii dhugaa malee amantii kijiban beeyne harkaa qabaachaa amantii islaamaa tawaa rabbii gaditti waa takka rabbi malee ilmi namaa waa takka naman godhu jettu sana harka qabaachaati Jawaar Mohaammed maqaa dha'uu sodaatta abiyyii fi raayyaa ittisa biyyaa sodaatte maal naa hin taate hadiisa maal naa himta ani sin jaju dhageeffadhaa yaa hawaasa Oromoo kan addunyaa mara keessa jirtan nama saba abbaa fedhee utaanan nama haqan dubbannu nama dhugaan dubbannu nama garaadhaa fi bu'aa isaatiif jecha deddeemu hadiisa isaan dhageeffatinaa aboo Sheekh Mahammad Rashaad quraana isaa yoo dhageeffatte maal taata bar biyya keessa ta'anii bar ummata Oromoo sheekotiin bar biyya keessa ta'isee bar ati Itoophiyaadhaami ani Itoophiyaa bar jalaa ja'a bar hagan takka ummanni keenya nama akkanaa bilisoomsuudhaaf hidhama nama akkanaa bilisoomsuudhaaf namni keenya hidhamee itti du'a ati eenyu mootummaan teenyaami mootummaa tana hin xuynuumi hin xuynu jalaa ja'a amantiin islaamaa mootummaa tuqaa jetti tuqaan jettu jalaa ja'a si isini yaa ummata Oromoodha katattaa'ee sheekotii akkasiitii fi qeessatii akka jettu dhageeffatu abbootii gadaa tan Jawaar Mohaammed murteessitu ta hidhamtoota keenya murteessitu hattu abbootiin gadaa tan dhumtu tan dura dhaabbattee yaatee dhumtu harma muraa anoleetii fi calii calanqootti abbootii gadaa takkasii beeyna aboo akkam jettanii dubbattanii isin jaarra sheekotii ilmaan Oromoo nama hedduu waan kanarraa dubbachaa jira tana hunda tana dubbiste gammachuu hidhamtoonni keenya hidhaa baanu hidhamtoonni keenya baga rabbii isin gammachiise warreen hidhamtootaaf qabsoo godhaa ture qofa warreen callisee fooddaan nu laalu yaa warra sablate yaa warra sheekotiidhaa fi qeesotii fi abbootii gadaa jaanii akkasi sablate isin warri fooddaan nu laalaa ture hundi keessan akkas sablattan baga falmattan isiniin boona yaa warra gutakka qabsoo hidhamtoota keenyaatii fi qabsoo daggalaan dhiisin warreen gutakka
mooraa Washington DC bikka barbaachisaa ta'e hunda hulaa dura dhaabbattanii bikka ofiisa barbaachisaa ta'e hundatti dhaabbattanii bikka diinni deddeemu hunda diina irraa guusitanii nuti Oromoon jettan. Oromoon nama biraatii miti nuti horii jettan. Ka hidhamee jiru Oromoodha jettanii qoma dhawattanii bikka iyyutti qabsoo ta'e saniin bahe rabbii gaditti hidhamtoonni keenya qabsoo ilmaan Oromoo ka daggalaatii fi qabsoo nagayatan afaaniin biyya keessatti hiriiraa fi bikka barbaachisaa ta'e dheenee itti lallabaa jirru sanii jechuu. Rabbii yoo sababsate si gargaara. Yaa warra foddaan nu laalaa ture. Yaa sheekotii ulamaa'ii biyya keessaa tan angoo abiyyi kajeltu. Ulamaa'ii majlisa Oromiyaa jettanii majlisa Oromiyaa irraa karaa majlisa Itoophiyaa san achi seenuu kajeltan. Achi san jannanni keessan sani. Yaa warra Itoophiyaa ju yaa sheekotii Itoophiyaa jettu. Yaa sheekotii Itoophiyaa jettu feetu durji feetu ammaji it is the same. Feetu gaafa Jawaar Mohammad diasporaan biyya galte ji feetu ammaji Itoophiyaan sirraan toltu ati sirraan toltu Itoophiyaan tan ilmaan Oromootii fi amantii teenya hunda adda guurtee ajjeeftu. Itoophiyaan tan Minilik jaare ati ilma Miniliki ilma Minilik afaan Oromoo haasa'u yaa sheeticha yaa sheekoti yaa qeessoti isin ilmaan Minilik afaan Oromoo haasa'u. Itoophiyaa yeroo feete Itoophiyaa yeroo feete jettee yeroo feete dhiistu. Nuti Itoophiyaan nuuf yoo Oromoo Itoophiyaan Oromoo nun jenne nuuf Oromoo Itoophiyaa miti. Itoophiyaan Oromiyaa beektu. Nutis Itoophiyaa jennaan. Isin Itoophiyaa jennaan warra Itoophiyaa rifiin jiru. Nuti Itoophiyaadhaa miti. Nuti Oromiyaa. Jawaar Mohammad biyya galee Itoophiyaa wanni juuf heeraa fi seera kan duraa ejjennoo mataa isaa guuttatee jira. I am Oromo first jechuun ani waa hunda dura Oromoo jechuudha. Tanachi gadi fedhuun laaqadha fedhuun akka fedhe godha sannaa beekaa jechuu dhaabbateeti eegachi deeme gaafii Aljaziiraa irratti I am Oromo first jechuun hagam takka diina Itoophiyaa san sossoofte. Ati eeysa jirta I am Oromo first jechuun ani Oromoodha ani Oromiyaan qabaa jechuudha. Ani Itoophiyaa miti jechuudha. Kanaalee rafne maali wanni ati naa barbaaddu tanaala. I am Oromo first jechuun ani Oromoo jechuu bichaami ani Itoophiyaadhaa miti jechuudha. I am Oromo first jechuun ani Itoophiyaadhaa miti jechuudha. Ani Oromoodha ani Itoophiyaa miti jechuudha. Ani Oromoodha ani Oromiyaan qabaa jechuudha. I am Oromo first jechuun deemtee Itoophiyaa jetta. Sheekotiin biyya keessaa majlisa Oromiyaa jettee achi keessa teessee waa haasoytu. Ani siifi miyaa sheeticha. Isiniifi miti ilmaan isin dhaltaniif irrifadha. Ilmaan isin dhaltan dhaamsaan ilmaan isin dhaltaniif dhaama. Keessaafuu sheekotii Harargee keessa jirtu Itoophiyaa jettu. Dhiisi ammoo sheekotii biraa kutaa biraa. Sheekotiin kutaa biraa ilmaan keessaniif dhaamsa dhaama. Jaarraan abbaa gadaa rabbi rahmataa godhuufi nama dubbii tanatti guudhufe abbaa isaatiif warningii kan jechuudha. Abbaa isaatiif dinniina kanneef geesii fi ilmaan Oromoo kanarraa taa'ii jeen jechuudha. Hayila Sillaasee jalaa taa'ii jeen arraan booda. Wanni diina ilmaan Oromoo uleen qawween diina ilmaan Oromoo dhoytu abbaa siis dha'uun ooltuu jeen jechuudha. Yoo Hayila Sillaasee jalaa taa'uu baatte. Look warreen isin dhaamu warreen abbootiin teessan sheekotiin tan kutaa Harargee dhiisaa. Tan kutaa Harargee ta biraa jiran. Qabee waan biraa jiran. Tan kutaa biraa. Ilmaan keessan ilmaan sheekotii kutaa biraadha. Warreen majlisa itti gaafatamaa majlisa Oromiyaa irraa eegani. Abaaboon teessan yoo balleessite itti himuu danda'u.
dhiiga ilmaan Oromoo kafaca'u kana islaamaa kawalloo harka dhibbarraa harka 99 ilmaan walloo kadhumu jiru islaama dhiiga isaanii irra dhiichisaa jiran itti hima abbaa dhaabbadhu amantiin akkana hin jettu obboleeyyan keenya kadhumu jiru kun islaama haqa isaaniitiif falmatan duniyaa tanarra namni haga tokko jiraata dhaabbadhu jettanii akka jaarraan abbaa gadaa abbatti himetti itti himuun dirqamaachu sheekotiin biraa tan Harargeedhaa an beeku akkaan jeetti himu beeku ilmaan Oromoo irraa gatta'anii gattaa'u yookaan afaan Oromoo nuu dhiisuudha sheekotiin Harargeedhaa tan Abiyyi jala deemtu afaan keenya afaan Oromoo nuu dhiisanii afaan biraatii yoo danda'an haa kutubaa godhanii ummata keenya wali qabanii ummata keenya Rabbi sodaaf nabii jaalala alayhi salaatu wassalaam jaalala rasuulaatii fi Rabbi tokkicha dhugoomsanii hawwii jannata seenuu qaban karaa san harkanii mootummaa jalatti qabanii jechuudha jaalala ilmaan Harargee qaban Rabbiif jaalala amantii isaanii qabaniif harkanii cinaacha isaan hin beeyneen gabrummaa jala qabaa jiranii jechuudha maali yoo gabrummaa sitti yotti himtee akkasii mammarashaatitti falmadhu haqa keetis rabbii keetis jabeessi rasuula keetis jaaladhu amantii ta'e jabeessi waan rabbiin siin jee godhe islaamummaa ta'e jabeessi akhiraa kee dalagadhu addunyaadhaas ammoo jabaadhu akkanatti diinaaf mataa gadi qabin wareegame maali jechisan eessa maaliif dhabame nama sodaadhaa jechu maaliif jecha kun dhabama maaliif abbaa garaatii jechu Itoophiyaa fi maarroo minxoo jeeti si sossoba aboo dhageeffadhu sittiin himaa sheekotti ta'in ilmaan Oromoodhaa bar jaalala rasuulaa jaalala amantiidhaa bar yoo waa'ee kitaaba rasuula keessatti kitaaba ati qaraatuuf abaaboon teenya tan waa takka beene innaa jaalala rasuulaa jaalala islaamummaa sittiin himaa dhageeffadhu abaaboon teenya bar waan rasuulli qur'aana abbaa feetee qara'e qur'aana rasuula keessatti hin dhagane qur'aanatti hin beekan abaaboon teenya qur'aana gatteessee yoo qaraateef warri hin beekne qur'aana guu dhageeffate rasuulli yoo keessa hin jiraanne ayaata isaan qaraan keessa ayaanni san ka qur'aana ka dhugaa ta'u ka kijibaa ta'u kuni waa rasuula ni muuti kuni qur'aanatti hin fakkaatu sin jaa afaan Oromootti dhageeffadhu Oromoon teenya Oromoon tiyya akkasi Oromoon Harargee wanni itti islaamummaa sii qabattee amantii sii qabattee sabboonummaanis tokkoffaa amantiinis tokkoffaa qabattee akkana teessuuf waan haqa abaaboon teenya akkasi beeyti ayaata quraanaa gizee qaraatuuf yoo rasuula keessatti hin dhageenye Harargeen kan quraana hin beekne aboo quraanni kun quraana rasuulli keessa hin jiru hiijatti akkasitti amantii sii qabattee as geesse mooyilni nuti tuffannee mooyiluda silaa dhugaadha mooyiluda godhuun barbaachisaa miti waan rasuulli keenyaa fi waan amantiin teenya jiin godhuun barbaachisaa miti garuu faaruu rasuulaatii fi mooyiluda jala deemuun ummata keenya islaamummaa irra qabde mooyilni san maali faaruu rasuulaati rasuula faarsan wanni sanis ummata keenyaaf bu'aa buuste ammoo bu'aa buuste san irratti dammeessitee itti himta dammeessitee gas booda dhiisii rabbi malee waan biraa karaa shirkiin nama oofti jettee itti himta akkana nu barsiisan sheekotiin qulqulluun tasabboonummaan guutamte tan amantiisii waan takkaan hin sharafne tasabboonummaan wanni takka sodaa rabbii malee sodaa namaan qabne saniin nu barsiise akkanagaa kana keessaan dhufe Sheemaan Marrashaad bar Sheemaan Marrashaad sheekotii arraan tan akkan waa'ee Oromoo garagaltee ummata Oromoo kana goottanaatu Sheemaan Marrashaad itti bobbaa ture gaafa quraana islaama quraana soddomman quraana afaan Oromoo jijjiiru itti bobbaa turan sheekotiin abbootiin garaa tan namaannaan tan itti bobbaa turan seenaa himana qaceello beeyna itti guddanne rakkoo jabdu arke Sheemaan Marrashaad rakkoonni rabbi rahmataa godhuu fi rakkoo ajaa'ibaa keessa dabre yaa obboleeyyan kiyya rakkoo Sheemaan Marrashaad keessa dabre
ummanni warreen nuti islaamee finjuu kun akka inni quraana san soddomman quraanaa afaan oromootiin hin baafne irra dalagaa turan dura dhaabbachaa turan Suudi Arabiyaa keessatti seenaa tana itti guddan abbaa keenyaan nuume adeerran keenyaan nuume isa mataa isaan nuume rabbi rahmataa godhuufi Sheekh Muhammad Rashaad safaaxatti mi kan quraana tafsiira afaan oromoodhaa gabbaase qabsoo bu'aa ba'ii meeqa keessatti gabbaase warreen isa gargaara keessaa hin maqaasinidha kan akka Sheekh Aman Professor Scientist Dr. Aman kan University Saudi Arabiyaa keessatti diinidha Presidentii Saudi Arabiyaa keessatti University Saudi Arabiyaa keessatti diinidha for the first time heera isaanii Saudi Arabiyaan isa dandeettii isaati jecha heera isaa cabse heera cabsiteef osoo shari'aan ta'in shari'atti intala islaamaa takka tan addunyaa tanarra jirtu islaama taate abbaan fedhe yoo islaama ta'e fuudhuun shari'aa keessa ni jirti garuu Saudi Arabiyaa keessatti intala Saudi Arabiyaa islaama ta'imi waan fedhe fuudhuu hin dandeessu garuu isaaf kan shari'aan nama kennitu garuu hin dandeessu heera isaaniiti heera Saudi Arabiyaati garuu Sheekh Amaaniif intalichi dhalate intala biyya sanii kannaniif heeraa fi seera cabsanii nama adda bilisummaa Oromootii fi adda islaama bilisummaa Oromoo Saudi Arabiyaa san keessatti ija takkaan laalee gargaaraa ture diinii yuunivarsiitii tokko kan Saudi Arabiyaa Sheekh Muhammad Rashaad kitaaba isaa san tafsiira afaan Oromoo gaafa Oromoon achi keessatti isa akkas godhaa turte namni gargaare number 1 isa jechuu mallattoo namni gargaaree akka quraanni san bahuuf ummata sheekotii isatti nama biraatii mi sheekotuma Oromootu Sheekh Muhammad Rashaadti hinaafee akka kitaabni san maqaa isaatiin gabbee waan san inni hojiirra oolchine godhaa turan jechuu warreen waan san hundarraa guuyise akka Sheekh Muhammad Amiin kacha akka Sheekh akka Sheekh Amin keessa akka Sheekh Muhammad Amin Karroo akka Sheekh Muhammad Amin Karroo warri isa deeggan warreen biyya keessaa bikka biraatti isa deeggare akka Sheekh Abdurrahman Daammotaa warreen hadhootu hin qabne sheekotii hadhootu hin qabne sheekotii sabboonummaadhaa fi biyya haqa keessanis kan duniyaatis kan akhiraatis dalagadhaaju warreen akkanaa qabnaa jechuu warreen akkanaati warri si cinaa dhaabbate warreen kaan ammoo warruma akka amma yaatee Itoophiyaa jechuun tana dhufaa dabraa jala mataa qabattee yaatu duriis ni jirti sheekotii kanaa qabnaa jechuu sheekotii ka Amaan faa Professor Dr. Aman sheekotii ka Sheekh Muhammad Amin Karroo qabna sheekotii ka Sheekh Abdurrahman Daammotaa qabna muftii Oromoodha Profeesoroota Oromoodha sheekotii profeesoroota Oromoodha takkanaa qabna warreen akkanaati warreen Oromoodha Oromoo bikkatti godhe hayi elemoo qilxuu bar Sheekhaa bar jaarraan abbaa gadaa bar Sheekhaa bar hayi Sheekh Bakrii Sabaloo Sheekhaa bar rabbi rahmataa godhuuf isaan cufa sheekotiin harree yaateetuma Itoophiyaa nu jettu dhufe inuma Itoophiyaa fudduudhaa baawara jettu dhufe qalee isaan jee dhengaddaan jee abaluun faanuu man jenne Johaar Mahammad bar ayam Oromoo bar jee bar dalagaa biraa jira dalagaa ummata Oromootti dammeessee waan biraa jira ayam Oromoo first jee ayam Oromoo first jettuudhaan Itoophiyaa mi jechuu akkas tanaafuu baga rabbii ilmaan Oromoo nu gammachiise gammachuu booddi booyaa akka nuun taale sheer godhaa nama hedduutu arra miidiyaa irraa dubbachaa jira dhugaa kan namni hedduun miidiyaa irraa dubbachaa jiru at least nama 500 dhiyaatu arra ilaaluun hedduun isin galatoomfadha wallaahi hedduun isin jaaladha maaliif gammachuu namayyuu gabbee dubbachaa jira arraan tana waan inni itti laffe ani namatti laffe irraa tokko qabsoo Oromoo ta daasporaadhaa waan namatti laffe irraa tokko warreen itti laffaatan galatooma laffaatiin teessan bilisummaa taatu laffaatiin teessan ta duraa tanaachuu hidhamtoonni keenya hidhaa ba'u baga laffaatan warra itti laffe irraa tokko abbootii garaa ta'uun nama dhibdu qabsaa'uun nama dhiba abbaa garaa taatee waa godhattee mataa qaqqabdee haa jettee
saba kee gantee waa fudhattee nyaattee garaa guddattee udaantee raftee kaatee deemuun dhabdu. Saba kee gantee waa fudhattee jiraattee nama dhibdu abadan isiise boo hay miskiinummaan faaya barboo biyya keessatti hin baana. Namni biyya addunyaa jirtan biyya dalagattanii harkattan jirtan tujjaarii usiin jiru. Sani ala maaltu jira? Kana ala maaltu jira? Noorz Ameerikaa keessa jiraatte maaltu jira? Biitti guddoon tun hawaasa Ameerikaatiif heeraa fi seera biildu godhan siifis keessa biildu godhan dalagattee jiraatta. You are a king bar. Namni Ameerikaa jiru, namni Kanaadaa jiru, namni Awustiraaliyaa jiru. You are bar ati nama uumaa biyya san jirtu wajji wal qixa. Heeraa fi seera qabaattee jiraattu bar. Waa hunda harkattee. Maal naa odeessita? Saqacaanummaa achii harkattee jiruu biyya keessaa maarree? Yoo bilisoomnes biyya teenya ta'a abaaboo teenyaatiif malee bilisummaan biyya sanii qamaacaan sirraan tiiftu hanqa guddattuu. Dhugaan sitti hima. Qamaacaan sirraan baatu. Yoo nama gabroomsitee nama qaqqabdee saamtee ifumaa qofa jiraatte malee yoo hin ammoo walqixxummaan dhuftee biyyatee guddifattee akka biyya ambaa guddifattee karaa tolfattee waan ilma namaatiif bu'aa qabaa hunda guuttattee biyyatee akkas ijaarte biyya namaatiif walqixxaatte biitti nagaya malee biitti teenya jiruun biyya teenyaa san keessa deebiteetiin jiraadhaa. Ameerikaa keessaa deemtee Awustiraaliyaa keessaa deemtee Kanadaa keessaa deemee achitti nagayaan annin ajaa'ibaa. Saniifuu baga rabbiin isin gammachiisee ilmaan Oromoo hunda ammoo seeftiin barbaachisaa. Seeftiin barbaachisaadha. Gammachuu booddeensi booyaa rabbi nurraan godhin. Seeftiin barbaachisaadha amma booda irratti yaaduun barbaachisaa. Aboo ani waa hundarra caalaa warreen qabsoo gootan Noorz Ameerikaa keessatti Awustiraaliyaas bikka hunda keessattuu warri qabsoo gootan galatooma. Ani wanni hin dhaamu yaabbaleeyyan kiyya walii dhaamsa kana keessaan oriinaa walii dhaama haashee kotiidhaa fi ummata Jawaar Mahammadii fi ummata qabsoo tana ummata kana ganee maqaa isaaniitu dubbachuu sodaate akka qarqara isaaniin baane uujaa waliyya baga rabbi si baasee kan jenneen uujaa waliyya ittiin qarqara ummata